Maleeyoyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Waliigalteen booda TPLF uummata isaaf ibsa kennan maal jedhan? Hoggi Mikaalis በጣም አዘቃ ዝኾነ lola deemaa ture baay'ee rakkisaa fi sadarkaa uummata keenya irratti sun dandeenye ragaa dhufne achi ajajaan gidduu galaa dhimma kana irratti mari'ate. Oromiyaa keessatti dhibee gifiraan daa'imman du'iman maal dhufaa jira wallaa keenya kana adeemte dhibama lama awwaallee biyya tokkotti sa'aatii tokko fayyadatu haalli nageenyaa kana biyya keenya kana waan jiru hospitaalli hundi isaa cufaa jira. Itoophiyaan marsa lammataa lammiilee isii Saudi Arabiyaa irraa deebisuu eegalti. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an Aslii Galgaloo. Nu dhiyaadha dhaggeeffattooteenna oduuteen jalqabaanii uummata bararuuf jennee waliigaltee nagaa argachuuf murteessinee jedhan aangaa'onni humnoota TPLF. Kun yeroo jalqabaa ka TPLF ibsa kennan eegii mootummaa Itoophiyaa eegii mootummaa federaalaa waliin waliigaltee argaan qaamoleen lamaan torban sadeen dura waraan deemaa ture karaa nagaan furmaata itti tolchuu fi waliigaltee argaan Jeneraal Tsadiqaan Gabratinsaayee fi Getaachoo Radaa ibsa kennaniin mootummaa Eertiraa badiin himatan akkaataa marii kanaaf adeeman Jeneraal Tsadiqaan akkanaan hima. توجي مكارس بتعمل أزكى عزوقنا ناس بكن كاره هل زين خلوا lola deemaa ture baay'ee rakkisaa fi sadarkaa uummata keenya irratti sun dandeenye ragaa dhufne achi ajajaan gidduu galaa dhimma kana irratti mari'ate kaayyoon keenya uummata baraaruu ta'uu qaba waliigaltee dhukaasa dhaabuu taasifnee lolaan ala uummata beela dhukkubaa fi weerartoota alaan dhumaa jiru baraaruu qabnaa jennee kaane kana qabanneetiin mireef kan deemne. Gaafachi geenyu atattamaan meeshaan keessan hiikkachuu qabdu yaada jedhuu qabatanii dhufan. Sa'aatii 24 keessa meeshaa gurguddoo, sa'aatii 72 keessa immoo meeshaalee waraanaa xixiqqoo lafa kaa'aa jedhan. Akkasumas waraana keessan kaampii galchaa yaada jedhutu dhiyaate. Kunis rakkoo jabaa fide. Akkaatum kanaanii fedhii isaanii hundi galmaan ga'uu dhabanii sijoo kataa'ee waliigaltee dhukaas dhaabuu irra gahuu dubbatan. Faayidaa waliigaltee kana jedhaniis akkanaan ibsan. ካብቶም ጸጋታት ተሓደ ዓቢ ሃገር ማለት ኢትዮጵያ ኣትያቶ ካብ ዘላቕልውላው ናይ ምንጋፍ ዓቕሚ ኣለዎ ሓደ ዓቢ ጸጋ እዩ እዚ bu'aa waliigaltee kana keessaa tokko waliigalteen kun haadha Itoophiyaan keessa seente keessaa akka baatu carraa ni uuma rakkoon siyaasaa diinagdee fi hawaasummaa biyyattii keessa mudate nuunis kan miidhudha faayidaan nubbuus immoo yoo laallee sababaanis ta'e akka tasaa diina walitti qabame humna adda diiguu qaba humna sadarkaa Itoophiyaattis ta'e gaanfa Afrikaatti wal ijaare humna jijjiiruu qaba rakkoon uummata Tigraay heera biyyattii jala karaa nagaan akka furmaata argatu humna haala mijeessuu qaba. بسلامه من قد المفتاح زخل كونتات نايم متشاو عقمله Jeel Tigraay bakka bu'uuni gara Afrikaa kibbaa imalan keessa tokko ta'an obbo Getaachoo Radaa gamisaaniin waliigalteen nagaa rakkoo Tigraay keessa jiru dabalatee furmaata siyaasaa kennuu fi gargaaraa jedha. Bakka buutonni lamaan dhimkan irratti rakkoon ijoo jidduu seentummaa waraana Eertiraa fi humnoota naannootii jedhan obbo Getaachoon akkan jedha. Ta'abii shibbiik faxxin abii Hamaas duroo saraat Eertiraa. Rakkoo guddaa kan uumuu danda'u waraana Eertiraadha. Tigraay keessas ta'e bakkeewwan birootti sochiin taasisu waliigaltee nagaa raawwatame danquuf ga'ee olaanaa qaba. Affaar keessa milishoota naannoo Amaaraa keessa immoo humna addaa leenjisuuf bal'inaan socho'aa jira. Nagaan Itoophiyaa isaaf homaa miti. Adeemsa nagaa buusuu amma eegalame danquuf waan danda'e gochuurraa duubatti hin deebi'u. Kuni akka rakkoo tokkootti lakkaa'amuu danda'a. Kamugwaar adda yu'ala. Ozoon hada chaalenji tagaruu kuusaa dabaluu. Bakkeewwan Oromiyaa rakkoo nageenya jirtu dabalatee weerarii gifiraaf buusaa mudachuu biiroon fayyaa Oromiyaa beeksise. Hoogganaan itaanaa biiroo fayyaa Oromiyaa obbo Darajaa Abdannaa magaala Finfinnee dabalatee naannoo Oromiyaatti weerarii dhibee buusaa garmalee dabalaa jiraachuu himan. Akkasumas weerarii gifiraa bakkeewwan hongee mudate dabalatee mul'achuu BBC'tti haal jiruu fi tarkaanfii fudhatamaa jiru akkanaan ibsa. Zalaalem Taaddasaa dubbisa.
keessumaa godinaalee gara lixaa jiran Jimma, Iloobbaaboor, Wallagga, Arfan, Shawaa lixaa, Shawaa bahaa keessatti akkasumas Arsii lixaa keessatti aanaalee tokko keessatti bifa weeraraatiin ka'ee jira jechuudhaan. Wallagga lixaa akka aanolee Qondaalaa jedhaman fa'aa keessa naannoo Beegii fa'aa dhibeen gifiraa akka malee ka'ee akka jiru natti himanii quba qabdu dhibeen gifiraa kunis ka'ee jira bara kana. Gifirri Wallagga lixaa keessattis ka'ee jira godinaalee kan akka Baalee bahaa keessattis Harargee keessattis jira jechuudha. Rakkoon gifiraas. Boorana irrattis kan mul'ate jira. Maaltu irratti hojjetamaa jira yaalii isaa walii wal qabatee akka Oromiyaatti? Gifira hojii wal qabatee tokko talaalliidhaan ittifama waan ta'eef talaallii idilee cimsuudhaan namooti keessumaa daa'imman waggaa tokko gadi tajaajila talaallii akka isaan fudhatan kan irra darbee immoo naannoo bifa weeraraatiin ka'e kana keessatti immoo ministeera fayyaa wajjin ta'uudhaan talaalliin bifa duulaadhaan talaallii gifiraa akka inni kennamuuf qophiin xumuramaa jira jechuudha. Egaa baay'ee hanqina hongee rakkoo jijjiirama qilleensaa hojii wal qabatee hongeen jira iddoo baay'eetti godinaalee magaraa Baalee bahaa fa'aa kana keessatti Harargee keessatti hongeetu jirani hanqinni nyaataa fi gifirri immoo yeroo baay'ee wal qabatee deema waanta ta'eef isa wajjiniinis wal qabatee rakkoon jiraan naannoo kanatti tokko nyaata dabalataa akkasumas immoo tajaajila daa'imman hanqina nyaataa qabanii wallaansa isaaniif gochuun qindaa'ee kan hojjetamu godhamaa jiran. Tarii lakkoofsaan ni beektu namoota gifiraan qabaman kana bara kana ol ka'ee jira laata? Baroota darbanirra baay'inaan waliin kaanii mul'achuu masaati malee yeroo immoo mul'achuu masaatiin aanaalee adda addaa keessatti keeziin xixiqqoon argameeyyuu gifirri argamnaan nama kudhan ol argameennaan akka bifa weeraraatti kan gabaafamu jechuudha. Gara lixaa kana keessa rakkoo nageenya irraa kan ka'e hanqinni qorichaa akka jiru tajaajila ambulaansii akka jiru tarii akka biiroo fayyaa Oromiyaatti kana deeggaruuf yookaan furuuf wanti hojjetaa jirtan jira? Amma ammaatti kan keenya dhaabbata fayyaa amaluma isaatiin waraannis jiraate rakkoon jiraate tajaajila hin kennachuudha. Tajaajilli aanaalee akka Qondaalaa keessatti yeroo waraanni walitti bu'iinsi ture almost dhaabbatee tureeraanii yeroo amma immoo deebi'ee tajaajilli jalqabamee kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Dhaabbatee hin jiru jechuudha. Ogeessi baay'een rakkoo keessa taa'ee miidhamaa uummata tajaajilaa jira. Kana wajjin wal qabatee yeroo tokko sababa dhiyeessii hojii wal qabatee dhiyeessiin ciccituun hin jira. Yeroo tokko haalli karaan cufamuun kanneen adda addaa hojii wal qabatee kun dhugaa nyaalamnee hin jiraan jechuudhaan haa ta'u malee amma danda'ametti kan uummataa geejjiba uummataa fayyadamuudhaan dhaabbilee kan akka dhaabbata fannoo diimaa fayyadamuudhaan lafa meeshaalee qorichi hin geenye kana akka ga'u karaa adda addaatiin tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan hawaasa bira akka inni ga'u godhamaa jiran baay'ee isaa rakkoo dhiyeessiirraan wajjin irra caalaa kan humna dhibee hedduusaas haa ta'u kan baraa babal'ise sadarkaa uummataatti hojiiwwan hojjetamuu qaban dhibeewwan ittisa kana wajjin wal qabatee koomunitii interveeshinoota adda addaa hojjetaman kun kan hojjetamuu dadhabuun hin jira yeroo tokko jechuudha. Bakkeewwan dhibeen gifira tammaat keessaa tokko Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa kan hidhattootaan to'atame jechuun jiraatonni himaniitti eegi gandabree dhibeen kun hammaachuu jiraatan gand burqa misoomaa BBC'tti kanneen baay'inaan du'an daa'imman ta'uu ibsan. Maal dhufaa jira ollaa keenya kana adeemtatti mamma lama awwaallee biyya tokkotti sa'aatii takka fayyadatu haalli nageenyaati kana biyya keenya kana waan jiru hospitaalli hundi isaa cufaa jira akkasuma gaamma asoosaa yoo ta'e malee fagaate asoosaan biyya baay'ee fagaate beekiin amma cufamee jira waan tokko qorichi hin jiru warri buufataa garuu ni haa'ee nu keessa jiranii kanaan rakkoon guddaan jira waa'ee busaatii fi waa'ee gibira kanaan nutti tammaate. Akkam isaan godha? Akkanumatti afaan kana hanqa hokkeetti mateessee waa takka nyaatanii hin dhuga'u waa dhuyduu hin nyaattuufi afaan kana mateessitee waan takka gadi fudhattu akkasi bakka yeroo baay'ee bakka irra turaa murtii 15 kudaarfee tokko bara tura kana booda karraa rabbiin deebisee dhuma deebi'aa dhukkubee dhimmaas achumaan kutuus hedduu baay'inaan. Warri du'an jettan sun dheengadduma kana du'an jettan nama umurii hagamiiti? Maal kunooti kan du'an kun himee tokko ijoollee waggaa labaati kan biraatis goma ijoollee waggaa tokko gadiiti baay'een. Dhaggeeffattootteen aamotu gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmad ganam kana qondaaltota Suudaan waliin dhimma waloo biyyoota lamaan irratti mari'achuu waajjirri isaanii beeksise. Simannaa kanaan dura qondaaltonni Itoophiyaa Suudaan deemuun hoogganaa itaanaa waraana biyyattii waliin mari'ate. Fiigichi guddichi Itoophiyaatti kalee dorgomamirratti warri moobaayil 11 dorgomtoota jalaa hatuun shakkamee to'atamuu poolisiin beeksise. Namni kun yeroo namoonni wal dhiiban akka carraatti fayyadamee hatee jedhan.
kirkir lafaa Indoneeziyaa raawwatee namoonni 56 fi dhibban lakkaa'aman madaa'u himan namoota manneen jalaatti awwaalam jedhanii amanan baraaruuf halkan guutuu hojjechuuf deeman. Naannoon kirkirri kun itti raawwate jiraatota hedduu kan qabu yoo ta'u marroo hedduu sigigachuun lafaa kan raawwatu jedhan. chaayinaan namoonni covid-19 duun aangaa'onni haalii hammaachaa jira jechuun uummata akeekachiisan. Eegi sanbataa namoonni 3 magaala beejiin keessa du'uun lakkoofsa namoota biyyattiitti vaayiraasiin du'e 5,229 godhe. Beejiin keessatti naannoo haayidan jedhamtutti manneen barumsaa hoteelaa fi suuqiiwwan cufamuun namoonni miliyoona 3 akka manaa hin baane ajajaman. Itoophiyaan marsa lammataanii lammiilee Saawudi Areebiyaatti dhaqqabanii hafan biyyattii deebisuu eegalte. Guyyaa har'aa lammiileen 1,000 ol Saawudi Areebiyaa irra deebifamuu mootummaan ibse. Kanaan dura marsa jalqabaa lammiileen manneen Saawudi Areebiyaa jiran dabalatee namoonni 71,000 ol deebifamuu aangaa'onni ministeerri dhimma alaa ibsan. Haa ta'u malee ammallee kanneen seeraan alaan deemuun rakkoo dabalataaf saaxilaman akka jiran amanan. Jiraatan manidhaa Saawudii torbaanota muraasan dura BBC'n dubbise aangaa'onni Itoophiyaa manneen hidhaa gamkib Saawudii jiran akka millatanii keessa nu baasan jechuun dhaaman. Ani beeltoo kurkuruutiin jedhama. Saudi Arabiyaa mana hidhaa godina Naajiran Sijinaamni mana hidhaa jedhamu keessa jira. Lammiileen Afrikaa kan biyya kana jiran Suudaanii, Masrii, Itoophiyaa, Somaaliitu jira. Nu isaan sanirraa gargaritti mana kophaatti baafamnee hidhamnee jirra. Lammiileen Afrikaa kan nurra hafan. Abbootii biyya Arabaa abbaa biyya kana wajjin hidhamti. Tajaajila isaaniif kennamutu kennamaa fi fayyaa isaaniif yaalamtu yaalli kennamaa fi nuti yoo yaala fudhanne fakkeenyaaf yaala yoo fudhanne yoo namni fayyaa dhabne mana yaalaa nuwwiisa yoo nu jennee mana adatti kan qorraattu jira. Uffata namarraa yaasanii kophaatti nama keessa nama geessanii torbaan takka guutuutti si adaban jechuudha. Waan uffataa yoo fudhatte wanni uffatan takka hin jirtu namni kiisa gurraacha kan uffateeti bakka hin taane bulutti jira. Bakka silaa nama 500 caalaatti hidhamuun hin malle nama 387 keessatti argamna. Hundaatiin Itoophiyaa kan Saudi Arabiyaatti argamtu asitti dhuftee akka nu laaltee rakkina kana nurraa furtuu itti dhaammanna. Mootummaan Itoophiyaa kan amma biyyattii harkaa qabus nuuf yaadee nuti lammii isaati. Keessattuu lammiileen Itoophiyaa gara kibba biyyattii Saudi Arabiyaa irratti kan argamtu godina Naajiran Gizaan Abahaa magaalaa jedhamtu. Isaan kunniin bakka daangaa ollaa yamanirra jiranii namoota baay'eetu mana hidhaa kana keessatti namoota kumootaan lakkaawwamtu as keessatti argama. Namoonni asitti hidhamee na bira jiru kun umrii 18 irraa hanga umrii 50 namoota jiranii humna dargaggeessaa waa qabsee waa fiduu danda'utu asitti rakkoo garaagaraatiin ukkaamamee taa'utti jira. Warroota murtii fidate jira. Kadilaa gaafa murtii fidata san bahuu danda'an jechuudha. Keessattuu wanneen ani mootummaa Itoophiyaatti dhaammachuu barbaadu. Carraan tokkoffaan amma dura nu jala dabree jira. Amma immoo carraan lammaffaan kun akka nu dabarre manoota birallee osoo irra deemanii ilaalanii as keessaa nu baasanii baay'ee itti dhaammanna. Taphii waancaa addunyaa guyyaa lammaffaa taphatamaa jira. Kan irra haasa'uu fi Waayilikii Eliyaas Mulugeetaan biraatti argama. Eeluu wanti addaa ka'aara argama maali? Galatoomii Aslii taphaa jalqabaa har'aatiin Ingilaandii fi Iraan kan wal argan yoo ta'u taphii jalqabuu isaatiin dura haala siyaasaa Iraan keessa jiruun wal qabate taphattoonni Iraan hedduun isaanii yookaan immoo hundi isaanii wayita faaruun biyyaalessaa jedhamutti isaan tasumaa hin jenne ture akkasumaan dhaabbatanii kun immoo addunyaa haalaan ajaa'ibsiisa jechuudha. Kuni kan agarsiisu isaanis akka dubbatanitti yookaan immoo miidiyaa irratti akka bahetti deeggarsa namoota biyya keessatti mormaa jiraniif qaban kan agarsiisanidha kan jedhudha jechuudha. Ingilaandii fi Iraanitti waliin taphatee jetti qabxiin isaa akkam ture? Ingilaand egaa tarree gama ispoortiitiin FIFA irratti qabdus olaanaa akka ta'e ni beekna. Iraan ammoo hagas mara miti. Ta'ullee qabxii hagas mara garaagara ta'e hin eegne ture. Kanaanis Saakaan Bukaayoo Saakaa taphataa cimaa jedhamee kan har'a filame jechuudha. Gooliiwwan 2 galchee dargaggootatu galchee isaa fi Jude Bellingham kan jedhullee akkasuma hin lakkoofsisee Rashfordis lakkoofsiseera tokkonnaa lakkoofsisuu Grealish akkasumas immoo Raheem Sterling tokko lakkoofsisuun kana malees Iraan immoo 2 lakkoofsisuu dandeesseetti kanumaanis taphii jalqabaa Ingiliiz 6-2 obeera jechuudha. Dhaggeeffattoota taphii Senegaalii fi Neetarlaandis gidduutti taphatamaa ture 2-2 xumurame galchiiwwan lamaanuu yeroo dhumarraatti galan akkuma beekamu Saadiyoo Maneen hin taphanne. Dhaggeeffattoota sagantaan irraa aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadheessaniin jenna ammaansi galgala kanaa
situu diriiree of qochisiisee jedha gaarii laf diriira gadlaalee hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisaa sagantaa kan qophees ammaayyuu itaanaa keessaniif dhiyees an asli galgalooti akborii isaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan dhan bulaa.